Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Aastaaltuu hundinuu salaamtuu biyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas egaa YouTube chaanaalii erga banattanii hojii eegaltaniin booda wantoota barbaachisoo godhuu qabdaniitu jira. Isaan kun maal fa'aa akka ta'e ilaalla. Egaa monitaayiz ni taatanii kafaltii isiniif eegala. Erga monitaayiz taataniin boodatti monitaayizeeshinii isinirraa kaasuu danda'a YouTube'n. Saniif osoo monitaayiz hin ta'in dura waan guutuu qabdan hunda guuttachaa deemuudhaan seera YouTube'ii sirriitti appilaayi godhuun dirqama ta'a. Sanumarra dhaabbachuudhaan viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Warri Aastaaltuu subscribe godhuudhaan viidiyoolee barnoota YouTube'iitiin wal qabatan yeroodhaa yerootti an gadhiisu akka argattan isin gaafachaa kallattumaan gara viidichaatti waliin seenna. Egaa like shareis nu godhaa jechaa YouTube chaanaalii erga kanatti banataniin boodatti viidiyoolee namaa fa'aa seerota YouTube'ii cabsuu kana wal qabatee yeroo monitaayiz taatuuf deemtan subscriber 1,000 fi wachaaworiin keessan 4,000 guutuu qaba. San osoo hin guutin duratti YouTube chaanaalii keessan qulqulleessuun dirqama ta'a. Maaliif erga monitaayiz taataniin booda sababoota adda addaatiin moonii isinirraa ka'uu danda'a waan ta'eef. Saniifuu yeroonii fi YouTube chaanaalii banattanii hojjettan viidiyooleen isin YouTube chaanaalii keessan jalatti ol baaftanii fa'aatan murteessaadha. Maaliif jennaan YouTube'n egaa akkuma beekamutti waan tokko yeroonii fi hojjechuuf jettu wanni mataa keetii kan mataa keetii hojjettuu fi wanni namarraa koppii godhattee hojjettu wal adda. Viidiyooleen ati chaanaalii kee jalatti ol baafattu murteessaadha. Wanni inni irraa ijjeessu kanuma. Monitaayiz taatanillee moonii isinirraa kaasuu danda'a. Sababoota adda addaatiin fakkeenyaaf viidiyoolee yeroonii fi viidiyoolee yeroo adda addaa namni ol baasu yoo ol baafte tokkoffaa inni lammaffaan chaanaalii kee jalatti sirboota namaa fa'a murtee ol baasuu. Inni itti aanu viidiyoolee keen ta'in kan bakka adda addaatii walitti funaanuudhaan ediit godhuudhaan YouTube chaanaalii kee jalatti ol baaftu fi weebsaayitoota koopiraayitii hin qabnellee ta'u viidiyooleen buuftee ati viidiyoo ofiin hojjettu irratti baaftu dhiibbaa guddaa irra qaba. Erga moonii guuttanii kafaltiin isinii daawwamuu eegaleen boodatti moonii isinirraa kaasuu danda'a. Sababoota riiyusdii waan jedhanii jira. Riiyusdiin kun amma fakkeenyaaf viidiyoolee namni ol baasee ture kan koopiraayitiinis sirriitti hin argin akkanumaan hin mul'atine dhokachaa ture. YouTube koominitiin ni agarti. Erga moonii guuteen boodatti aareessi deebisuu danda'a waan ta'eef chaanaalii keessan osoo mooniin guutuun qulqulleessuun dirqama ta'a. Viidiyoolee namaa jettee fayyaddu viidiyoolee adda addaa ni jiran. Viidiyoolee akkasii of jalaa haquudhaan moonii guuttachuudhaaf dirqama keessan guutuu bahuu isinirra jiraataan jira. Inni itti aanu wantoota sirreeffachuu qabdaniitu jira. Yeroonii fi YouTube chaanaalii banattanii ittiin hojii eegaltaniin boodatti maal godhuutu isinirra jiraataa? YouTube studio seenuudhaan wantoota meenii sirreeffachuu qabdaniitu jira. Wantoonni meenii sirreeffachuu qabdan yeroonii fi viidiyoo ol baaftan inni tokko viidiyooleen isin ol baaftan viidiyoolee daa'imman hin ilaallanne ta'uu qaba. Viidiyoolee
namoota waggaa 15-18 oliitiif gadhiifamu ta'uu qaba. Maaliif jennaan yoonii fi achii gad ta'ee dhiibbaa guddaa chaanaalii keessan irratti qaba. Yeroo inni upload itti kanatti select file godhattee step itti aantutti geessu maaltu jira iddoo daa'imman yookiin namoota waggaa 18 oliitiif jettu jedhisa. By default asirratti save godhachuun dirqama keessan. Daa'immaniif ta'uun qabu viidiyoon keessan. Maaliif jennaan daa'immaniif jennaan dhiibbaa guddaa chaanaalii keessan irratti qaba. Moonii ta'uus hin dandeessan. Inni itti aanu yeroonii fi viidiyoo namaallee taa'uu ol baaftan of jalaa wantoonni sirriitti qulqulleessuu qabdan gurguddootu jira. Amma fakkeenyaaf viidiyoolee namni gadhiisu mata duree taayitilii jira. Viidiyoon hundinuu taayitilii mataasaa qaba. Viidiyoolee namaatiin taayitilii wal fakkaatu hedduu yoo gadhiifte dhiibbaa guddaa chaanaalii irra qaba. Riiyus sirra godhuu danda'a. Kanuma ka'ee yoo ta'u viidiyoo amma ishee hojjette yoo ta'u viidiyoo taayitilii namaatiin wal fakkaatu baay'ee namoonni yuutuubaroonni gurguddaan bebbeekamoon taayitilii sanii wal fakkaatu kan hojjete yoo hojjette sirra qabuu danda'a. Riiyus erga moonii taataniin booda isin irraa kaasuudhaan haareetti akka moonii guuttan isin gaafachuu danda'a. Kanaafuu YouTube chaanaalii keessan viidiyoo of jalaa qulqulleessuu qabdan. Of jalaa qulqulleessuu qabdan. Seerota meenii YouTube community'n qabdu yeroodhaan yerootti dubbisuudhaan chaanaalii keessan qulqulleessuun dirqama keessan ta'a. Egaa kanuma har'aa baastaa YouTube kunnoonni viidiyoo keenya har'aa kanuma har'aaf asirratti dhaabnee jira. Yeroo gaarii hanga yeroo itti aanu wal agarrutti.